Turkii qofa namni masgiida qabu. Masgiida Jummaan dhaqa imaama Turkiitiin kenna waan inni jedhuuf hiniika achi booda iddoo inni jiruuf waan inni godhe suuraa isaa qofa ga kennaati torbaan kana keessa waan inni ta'uu dhageette. Hagas qofa furmaan isaa furmaata birii hin barbaadina. Ebalu achi dhaqi warra achi jirtu achi dhaqi. Hagana bichaa godhaana kennaati sanboota torbaan takka keessatti sin garsiisa. Waan jarri gootu. Hayyee. Jechoota isaa bira taa'ee waan inni jedhu afaan Oromoo Anin ergaa ilaalaal waan inni jedhu jechoota isaa anin hiikaaf masgiida Jummaa dhaqee viidiyoodhaan Mubaarak yoo barbaadde si bilbilaa imaama bira taa'ee bilbilee jeneraal Afarsoon viidiyoo sitti ergaa ani immoo viidiyoo bilbilaa Turkii Kaayiroo jira meejaar tikiyyatti meetan as argisiisee si ergaanis viidiyoo Afarsoon irraas ijoollee irraa walitti qabadhu an paaspoortii isaa bilbila isaa infoormeeshinii naannoo jiru siifan kennaan. Saati guyyaa irraa dhaqan kun masgiida sa'aatii irraa zuhurii yookaan asrii dhaqee masgiida bira taa'ee waan inni jedhu imaamticha ani hiikee fi akka jiranii Turkiidha bakkeetti asitti ka Jummaa bira salaannu masgiida ka waliin salaannu Turkii. Biyya keessan keessa taa'anii akkana gochaa jiranii namni kun akkana godhaa jira dhiibbaa gana ga'u oofaa hagana bichaa kennuufii barbaachisa. San booda bakka inni jirutti antalaaltaltee hoyti jarri fuutuun agartan. Namni deemuuf jedhamtu jala deemtee waa barreessitu yeroo san argina maaloo jettu. Meexaalatti dhiyaatamu obboleessa kooti obboleessa dhaabbadhu sin laallatu dhimmi kun. Dhiis kasanii dhiisa waan takka illee waan baay'ee haasawuu barbaachisu hin qabu kuni waan irraa ajandaa godhatanii taa'ee namni sa'aatii kana hundatti fixu hin qabu. Sa'a lama akkana sin jalaas jira. As taa'ee dhageeffadha asitetti kun. Jeneraal Agaratoo Bulfaadhu naa dawwali. Akkuma asirraa qabbuun naa dawwalan viidiyoo. Mee waa tokko ifa isinii godha. Ifa mana godhaati asirratti warri namooti baay'een asirra deemtanii waan barreessan jirtu. Marcos waan siin jedhu meeyyaroota. Namooti asirraati burjaajii uumaa jirtan jirtu. Asitti kana haasaa jirru dhimma amantii miti. Dhaggeeffadha. Amantii wal mormaan jiru. Asitti kana haasaamaa jiru tarii namoonni gara amantii kiristaanaatis gara amantii musliimaatis jecha hin taane dubbatan hadhaabbatanii warri amantii kiristaanaas musliimaas walitti dhufanii koreen dhaabbate namootuma sarraa dhimma amantii kaasan yoo dhaabbachuu baate dhimmi amantii kaanaan uummata Oromoo kana walitti naqabee ka'a. Baay'ee gara dhimma amantii. Kanaaf kana dubbataa jirra malee nuti amantii irraa wal mormaa hin jiru. Akkasitti quba qabaadha. An amantii koo nan beeka. Isin amantii keessan hin beektu. Hundumtuu amantii isaanii kabajaa ni jaallata. Garuu kan jechaa jirru uummata keenyatu walitti naqamaa jira. Gamaa gamasii waan ta'e hin beeku nama. Waan fakkeenyaaf nama tokko nama awwaleessa ta'u Mubaarakisa ta'u Maarqosa ta'u nama dhimma amantii irraa kaasee haasa'u viidiyoo waraabaa jira deemaati. Viidiyoo waraabaatti koreen tokko dhaabbatu koreen sun dhaabbatee namootuma dhimma amantii kaasanii uummata kana walitti laaqan amantii walitti buusan akka dhaabbatuuf gorsa dubbataa jirra malee nu dhimma amantii irraa wal morkataa hin jirru isin jechuu barbaadeeti gara Maarqos ila wanni kun beeyta amma odoo namni amantaa kiristaanaa keessa dhalate amantaa kiristaanaa keessa ture waan kana jedhe yaa sirri warra yookaan abbootii amantaa kiristaanaatti himachuu danda'an. Namni kun achi dhaqee nama kuwaasii bitaa mirgatti kuwaasii taphachuuf seene si galee kubbaa tapha seene namni kun karaa garasiitti illee goolii galchaa garanatti illee goolii galchaa jidduu kan walwaallee ta'uudhaaf nama seene malee nama amantaa illee barsiisuuf amantaa san illee barachuuf seene miti. Mucaa kana hunduu anillee aga nam tokkootti ilaalaatuma ture garuu namu ignore godheetuma bira taraa ture. Walaakin anammoo hagana deemuu isaan agarre dhugaa dubbachuuf har'a galgala gaafa Afarsoon mana isaatitti waan kana dubbatu dhageeffadhee ture bira bahee tare amma immoo ture gara saa lama as jala ture dhageeffachaatuma ture. Ka isaa biyya akkas Turkii keessa taa'ee biyya yookaan waan seera qabdu keessa taa'eetii miti. Biyya kam keessattuu biyya Sumaalee keessatti biyya seeran qabne san keessaa yoo namni lubbuu qabee kokkee qabee fuudhaa jira. Amantaan nama kamiyyuu kabaja qaba. Amantaa nama kamiitiyyuu kabaja kennuun dirqama. Jarana salpha wallahi salpha ka awwalee salpha torban takka keessatti furmaata isaan agartanii isinin jedha. Sandarra dhiisamee akka nama tokkotti waa rabbi sin garsiisa. Guyyaa irraa dalagaa godhadhee saniif masgiida Jummaa deeman. Viidiyoo isaa qofa Afarsoo fi Mubaarak naa erga akattame waa'ee awwalee isinirraa adabachiisuu hin dandeenye. Haala salphatti. Kanaaf kana baay'ee ajandaallee wanni godhanii waa'ee awwalee irraa dubbatan hin jiru namni bar
kabaja odoo qabaatee namni obboleessa ofiitiifuu bira taree namoota muummee Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam isaa miti abbaan fedhee warri silaa fi ilmaroonni nu warri gugurdaanu kisaaraa yoo dhaqqabe malee furmaan isaan dhaqqabe hin jiru namni nabiyyi rabbiiti waa jedhee furmaata argata jedhu hin jiru akka mataa kiyyaatitti Nabi Muhammad nama rabbiin qulqulleessee qulqullaayaan nabiyyi rabbiin ufitti aansee itti haasa'e waan ta'eef wanni inni irraa buusu takka illee hin jiru. Tiisifni waan haga tiisifni fuula namarra taa'u nama godhunni hin jiru. San hummaraafuu eeganni barbaade ammoo karaan itti galchan salphaadha. Beekadhaa karaan itti galchan salphaadha namni ofirraa qabaniitiin fakkeenya ajjeesuullee waan guddaadha. Ajjeesuu bira odoo hin tarre namni kun guutumaan guututti waa keetiin dhaabatee waakicha isaa salphina ofii booda namni hundillee arguu innillee arguu danda'a. Kanaaf namni ammoo nabiyyii keenya tuqamee Nabi Muhammad tuqamee namni fidaa hin taane hin jiru. Namni lubbuu fi hin baafne hin jiru. Mallaqas yoo taate kan Mubaarak jedhu miti haala salphatti yoo mallaqaayyuu ka gaafachiisu taate asuma anuu geessee hin geeffamaaf akattama. Wanni isin guddaa baay'ee cinqattan hin jirtu. Tanarratti deebisaatee as kenna. Video isaa qofa sirga. Assalaamu alaikum. Abdii galatoome ol nagalchuu keetii. Galatoome ulfaadhu jeneraala. Asirratti wannan dubbachuu barbaadu warri linkii isinii akka asirraa gabbu inshallah. Warri nuti dabalamuu barbaadanii nuti nama amantaa namaatti tuqnu amantaa namaatti hin buunu akka amma Maarqos jedhe kana namni waa beeku warri amantaa irraa beeku warri amantaa quraana irraayis beeku hadiisa irraayis beeku akkasuma wangeela irraayis beeku wal mormuu danda'a. Ragaa walitti dhiyeeffatee haasa'uu danda'a. Ragaan ammoo duruma jira namni amantaa nitsitsirii waliin godhuun amantaa lamaan wal bira qabanii ilaaluun duruma jirti haalaalu warri ammoo nuti warra akkasii irraa dubbachaa hin jirru warra argite fakkeenyaaf namni musliimaa tokko Yesuus Kiristoos waan isan fakkaanne suuraa isan fakkaanne fidee yoo arrabse yoo Yesuus Kiristoos akkana jira faallaa shamarranii fakkeessee qaama shamarranii saalaa fakkaata yoo Yesuus Kiristoos jedhe kuni eebiidha kuni fokkinnallee jechuudha fokkinna irraa boodaati jechuudha. Senigalee soo nuti kanaa miti warra akkas jedhu musliimas ta'ee hin balaaleffanna. Inni lammata ammoo nama Nabi Muhammadiin arrabsu bira taa'ee warra geemii ufiitiif $50 $100 bira taa'ee taphatu tiktookii isaa musliima ta'ee kiristaana ta'ee inni gubna achi booda inni waan gabaan bayu ni dhaba waan ta'eef jechuudha. Waan gabaadhaan dhaqatee bu'atu san $50 40 20 ittiin bu'atu san ni dhaba. Fedhu miliyoona qabaata fedhu miliyoona 2 qabaata. Nuti kun nun ilaallatu. Kanaafuu ani kan irraa dubbadhellee kana jechuudha. Dhugumaan gubadhe jechuudha. Gizee mucaan sun akkas haasa'u wallaahi bakka uumanitti namaaf jibbe. Maaliif jennaan ani obboleessa kiyya odoo ta'e yeroo san mormarraa mura akkuma Mubaarak jedhe kana. Maaliif jennaan namni Muhammad caalu hin jiru, namni Allah caalu hin jiru, namni Quraana nuu caalu hin jiru jechuudha. Bakka kuni sarara diimaadha waan ta'eef. Soo kanaafuu nuti ammallee mucaan kuni seera jala haa dhiyaatu jenne malee hin ajjeefna namni jechaa jiru hin jiru. Seera jala galee rakkoo qabu seera waliin haa geggeeffatu. Ani rakkoo islaamaa irraa qaba. Rakkoo islaamaa kana na godhee naan arrabsa. Seera waliin haa fixatu jechuudha. Seeratti dhiyeeffachuuf qophiidha. Warra tiktookii ammoo tiktookii isaanii gubuun halaalaayu. Karaa rabbii irratti warra tiktookii warra kana waliin taa'u maa isa waliin yoo teette akkuma Mubaarak jedhe vaaraliin kee yoo gabbu'e yoo inni dhufee Nabi Muhammadiin arrabse Allah arrabse namni osi biratti da'a akkas godhi siin jedha. Vaaraliin isin jala du'ettanii Nabi Muhammadiin arrabsiisina Allah arrabsiisina isin jedha ulfaadhaa galatoomaayye. Abdii Muktaar Abdusseerin nageenya waan ta'eef Abdusseetti sheer godhe yookiin dawwal lattinaa xaraa'u waa meetii ittimi akka jedhe akka jechuudha. Kanaaf Abdusseen kana booddee isa biratti argamnaan si komanna Abdii Muktaar kufa isuma dhugumaa jechuudha. Wal dhageenyaa akka yerootti ittimi dhugaa wal ittiin dhalaa. Abdii Muktaar salaamu alaikum warahmatullah si tol na deebisee bartee ijoolleen mana keetii ganna buusan ta'ee sinna buuse ta'ee hin beeku. Bashar inoo eenyu buuse bashar ani isin buusne namni sirriitti komii kaasaa jira jira kana. Ana Bashar si kabajnaa angara kootiin akka nama tokkootti sin kabajaa. Bashar ifamaa wajjin mucaa kana wajjin dhattee haasawaayii amantaa irratti inaaseen tintinaa dhuma kee akkatti dhungatan akkatti arraaban minaamanii nu barsiisi dhattee isa wajjin teessee waa'ee amantaa irraa qoosin Bashar. Bas dhugaa walitti jechuudha. Iya dura durso assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada kotuna nubatiin asirraa ganna buuftani. Ijoolleen keenya jalatti argamtan warri Islaamaa nuti ittaqullaha wa atii'u rasuula rabbii keenya sodaanne karaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergaa nuu dabarse jala deemuun dirqama islaamummaan nurraa qabu beekuu qabna. Kana bira darbitanii garuu jechoota adda addaa hin fayyadamina irraa gaafatamtu kanuma sinii dhaaba waan biraan dubbadhu. Kani dabalata ka wale ani furmaata wayii kaa'uuf hin dhufe. Mucaa kana inni sitti dhufeenyaan gorseera
yaada daddaa kaayiraa barnoota kee baradhu amantaatti dhaqxirraa baradhu kana booda ati dura achirratti muuxannoo gahaa hubadhu aggara galtee isa keessa turte hin xiqqeessii waan jedhu waa hedduu dubbadheera haga nama tokko bakka itti dhiyaadduunis gastii isaa keessa galee kanarra darbe immoo yoo inni kanaan deemuu dhiisu ta'e uummanni Turkii uummatan waliin jiru jeneraal kun as jira warri Turkii immoo keessatti nuti gaazexeessitoonni isaanii akkasumas immoo warra alal khayrii ta'anii dhaabbata beekama biyya Jimmaan magaalaa Haggaaroo Bashaashaa keessatti dhaabbata guddaa hojjetaarantu jira. Warra waliin wal beeynu jira. Isinii galee nama kana bira deemneeti namni kun nu rakkise masgiida tokko salaanna kunoo jeneraalli beeka wal bira oolla jechuudha. Masgiida yeroo jennu asitti masgiida Turkii asirraa dhaabnee asitti salaannee mana isaaniitu hojii tokko ani shariikaadhuma isaaniitu waggaa tokkoof ji'a afuriin hojjedhe waan isin beekuu qabdan. Waan nama hedduu walitti dhiyaannuudha jechuudha. Nama kana maaliin nu gargaaruu dandeessanii namni kun amantaa keenya gidduu seenee amantaaf amantaa walitti oofaa jira. Sababni isaa ammoo mataa isaa qofa miidhuu yookaan ammoo masii nama biraa qofa nama biraallee akkanatti hin dhiisu hawaasa bal'aa walitti buuseeti gidduu kana keessatti biyya sanaafillee biyya islaamni jirullee waa hedduu waa namaa fida wanta akkana isinii galee obboleessi kiyya Maarkos waa hedduu dubbatee ka'e. Namni amantaa irraa waa barsiisu amantuma isaa sana barsiisa malee amantaa biraa keessa galee inkaara godhu. Amantaan keenyas diina islaamis nuuf hin eeyyamne. Laa ikraaha fi diini qad tabayyana rushdu min al-ghayy kullamaa ulqiya fiihaa fawjun. Kanas ayaa quraana keessaa walitti himna malee wanti nu fageenyaaf illee waliin jirru hin jedhu. Tarii yoo barsiisuu barbaadan kan keessan barsiisa. Barachuu barbaadan kottaa taa'aa bakka barumsi kun jiru baa gahaa baradhaa. Biyya abbaa kun eenyu galchaame galchaame. Seegalee. Tarii wantoota fatwaa tokko yoo dhugaatti beekumsi nu bira jiraatu ta'e waan ulamaan gurguddaan islaamni addunyaa kun qabdu jala deema yookaan dhiisaa yoo wallaaltan dirqamni nurra hin jiru barachuu yoo dandeettii qabaatan yoo dhabu. Abul Faayid gaaffii gaafadhu dhuma hojii Abul Faayid. Abdii gabbu'aa waan gootu Abu Hafiz hundi keessa warri Dooshland keessa jirtan. Abul Faayid waraabessi nyaachuun haraamaa falaala ta'uu adda baafadhaa jedhaa turte haraama. Mube halala Abul Faiz ajaa'ibti habiibi Abul Faiz waan anaa miti barkaan halal je Mubaarak dhageeffadhaa warri as keessa dhaamsata akka dabarfadhaa warri Dooshland jirtan namni Jarman jirtan hundi keessan viidiyoo mucaasanii qabadhaa hundi keessan masgiida jirtan masgiida Turkiititti salaattan jummaa hundi keessan warri Dooshland keessa jirtan viidiyoo isaa fiddanii imaama agarsiisa iddoo jirtanitti warri Dooshland keessa jirtan sanbooda haala salphatti salphina isaa argita yeroo gabaabatti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadho galatoomee yaallaan illee siifin erga viidiyoo gama iyyatti gara isaa dhiyaatuun barbaadna. Rakkoon qabu kiristaanota ta'e akka mirga namaan Ulfaadhaa galatoomaadha warra asirratti argamtamuu beeyatillee dhufuu keetiif ulfaadhoo galatoomee asumaanu horii bulii deebanii anillee nan baay'ee abdii jabaadhu bakka akkasii jara kennaa nuti waan biraatiif hin dubbannu amantaa maa jijjiiratee hin dubbannu. Mee nama musliimaa nama gaafa inni akkoo wannan macaafa mure gaafa inni yookaan ammoo baayibila mure sanii namni musliima tokko profaayilii kaatee isa faarsa jira hin jiru bar hin jaalannu jechuun hin eeyyamnu namni isa faarsee baga gubde baga kiristaanarraa macaafa isaanii akkas goote namni jedheen hin jiru musliima ta'e isa faarsa jira namni isa faarses hin jiru jechuudha soo kanaaf Abo Abdi makan nabusi sifta abo mali shira mo ko rabbi asufta mo wal filu Mubarak ati kitaba nana say kitaban achma side bi mubarak se ati kitaba nana so dandes yo dandes o kan dandes sigale amantarra yo bete kitaba nana so charra qabda yo arab su fete mo na du bana arab sita la kitaba san ustad ke kalifatu qaba Awal ko arab sine anda teo jintese bole so we he mutte ada manadum gatuna la taw kitaba namur me obete on be kini afan ke kabadu tay bole so barsiisaatii siin jedhe bashar dhageetu. Waay waawoo nagaa dhiiqata kan ballee dufurii aduunyaa argamu. Inshallah yaada. Dubbadhee dhaabaaboo ni haasoftanii afa. Ani kiyyaa gaafa duraa dhaqee sirriidha waliin arrabsinaa warri islaama kiristaana lechuun kee sirriidha. Guyyaa 4 ani isaayyuu guyyaa 4 dhugaa arrabsuu jalqabe maaliifi sararri sadiin heeyyamu tokko rabbi tokko qur'aana tokko rasuula alayhi salaam kuni sarara diimaadha gaafiin qabu. Garuu immoo waa'ee ulaagaalee akkaataa taawwaniini teennaanii moo wal dhiisiisa waa'ee kitaaba irratti
teenumaa wal qabe malee isaanii wal hin qabne ani aslan kitaaba warraan haasu bakka haasa'u guututti ani waan islaamummaa culumaa'iin irratti ikhtilaafa wal godhanii jedhan haasaa malee waa'ee amantaa isaaniillee kenna qofa haasaa malee ani waa'ee akkanis sadan dalagu saniifuu inni immoo arraba kana jalqabnaan qaata guyyaa afurma maal irraa dhaabbadhe maleen ajaja nam tokkootiin hin deemu laal waan baradheen deema sammuu kiyyaan deema dhugatti amanee deema malee nam tokko abbaa kee keessummeessuu hin danda'u kitaaba ala kana beekuu qabaata namni guutuun isa kana malee ani waan takka guyyaa afurma shan urga irraa dhaabbadhe arraba oofa kiyyaan waan hin taane oofaa jira inumaayyuu amma keessaa baasee waan baay'ee garaan nama gubataan irraa dhaabbadhe dhugumatti baay'ee fanniseellee arrabseeti takkaa suuraa isaa fidee raggatee guyyaa lama sadii irraa dhaabe malee nam tokko ajaja isaan dhaga'u naa beekaa tana immoo laal an nama marii kitaabaatiin deemu malee abbaa fedhe muka naqee ofirraa dhoogga iska macarreesha abbaa fedhe billawaan ofirraa dhoogga rasaasan ofirraa dhoogga akka fedhen naqee ofirraa dhoogga ani eenyu akka ta'e na beeka. Amma waa'ee dhadhannaa mitiin. Aboon adiisiyaa akii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buusi jechaa jiranii dubbadheen bu'aa dhiifama. Wani na buusaniif hin jiru abba manaa na buusin. Biyya. Rakkoo waan tokko kaasuun barbaade. Buusanillee rakkoo miti. Waan tokko ani odoo rakkoon kun as ga'ee Networking kiyya moo kamaali? Si dhagama sagaleen isaa? Gashee kamaali. Kiyya kamaali sagaleen kee hin jiru. Waan dubbadde tokko. Inni tokkoffaani yeroo nabiyyi keessan nabiyyuu Muhammad sallallahu alaihi wasallamii fi maqaa rabbiitiin yogguu namni waa dubbate miira keessa sin galchee sin dhaga'amu nuunis warra kiristaanaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii dubartii gudeedee dubartii wajjin seeksii raawwate yogguu jedhamu daran sin jaalannu dhaga'amu. Kana sirri qalbii qabadha. Kana eenyu jedha yoo jettan warra garee shaadaa ragaa viidiyoo hundatti qabna. Awwalee dhabamsiisuu dandeessan ajjeesuu dandeessan obboleessa si wajjin kun as keessa taa'ee waa baay'ee haasaa jira. Waan macaafa dubbatan moo waan macaafni hin jenne waan macaafa quraanni laal abdii quraanni nam tokko abdii na duuba nam tokko akka dubbatu na beekani wal beekna jara. Asirratti dhugaadhaan deemna. Jechi kun waan hin jirre yoo ta'e dhugaadhaan raba. Abadan macaafa qulqulluu irra simiti quraana irrayyuu hin jiru abdii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartii gudeedee dubartii akkas godhee abadan quraana keessa bakka hadiisa barbaadde keessa hin jiru. Hinuma hin jirre. Warri garee shaadaa garuu ani ilaal waggaa 5 waggaa 9 dura Abu Muasfaa wajjin live irra karaa Facebookaa odoo TikTokiin hin banamin waliin falmaa turre beekumsaa waliin dubbachaa turre. Amma garuu hadiisaaf kan qoradhu kan na godhe abdii kan dhugaa rabbiin sitti hima kan dhugaa waaqayyo. Hadiisa akkan qoradhu quraana akkan qoradhu research godhe waan adda addaa akkan laalu kan na godhe warra garee shaadaati. Warra jecha akkanaa kana darbatan okay nabiyyuu Muhammad jechuun maal jechuudha akkan qoradhu ana kan na godhe. Awwalee dhabamsiistan malee abadan amma kan awwalee 10 meeqaataman orannee jirra nutis. Awwalee akka feetan gochu tarkaanfii barbaadan fudhachuu dandeessan. Yoo gareen shaadaa kun naamusa hin godhanne abdii na amani abadan inuma olirraa. Jecha amma eenyu buuse aboo bakka hin buusinaa mana kiyyaa nama buusinaati. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii qaba. Abdiyye. Mubaarak gaatillee dhiifama. Waan tokko waan inni ibsee dabarfachuu barbaadu jira. Waan inni waa'ee garee shaadaa dubbateerra. Jalqabatti wanni kun mariin kuni wanni isin asirraa jirtanuu fi gidduu waa'ee bashaarii fi yoo eegate waa'ee intinaan gashu waa'ee yaani kiristiyaanota jiraan gashu. Waa'ee awwaleeti kan nuti eenye. Isuma jechuun sanaa wal qabatee waa'ee bashaarii irraa eega seentanii jiraattanii. Bashaar achi tureera eeyyan achi tureera garuu namni tokko yaani dogoggora isaa eega bare amma dubbii isaa irraa darbaa buusaa warri jettanus si dhaabaa jechuu barbaade. Inni lammaffaan waa'ee garee shaadaa dubbate jedhamuu fi numiti kan dubbate kitaaba taabiltaak yookaan immoo kitaaba yaani nama peentee hundeesse yookaan immoo nama ortodoksii nama intinaa hundeesse jechuudha. Nama warra Prootestaantiin kan hundeesse maal jedhee kitaaba irraa ragaa qoratanii dubbatanii isin bileen. Hin dubbanne qo'eegaa akkana jedhe sanuu kan dubbate macaafni kitaabni jarritti amanan yookaan immoo namni kitaaba jarritti amanan hundeesse 66 warri deebisee. Warri 66 deebisee akkana jedhee Yesuusin arrabsee jedhaniin. Akkana jedhee Yesuusin arrabsee.
Eeyyan ammas dabalee kana bichaayyuu miti waan garagaraa jedhanii ni jiranii. Dibee dhibbaa ol rukutatee jedha iyyuu sana bichaa miti kitaabni sun. Isinii baasuu jamaa. No. Kitaaba Martin Luther. Kitaaba Martin Luther. Kitaaba Martin Luther King kitaaba isaa taabiltak kitaaba jedhu irratti barreesse. Sun waa'ee ustaazotaati walilaalli sun waa'ee ustaazota jedhe miti. Ustaazonni kanarraa dubbatan akkas jedhee jedhanii dubbatan. Kan Martin Luther irraa taanan abadan abaasu amma. Fuula isaatii wajjin isinii baasa daqiiqaa tokko bichaan eegaa. Anatu baasee dhufa ustaaz Abdii. Olla deebisaa yeroo sanatti. Rakkoon qabu. Laal maal jedhe beektaa inni waa'ee Martin Luther dubbate kitaaba isaa irraa dubbatanii jedhe inni beektaa. Wanni sun yoo akkasitti jiraate waan sanirraa yeroo sanitti haasa'an kitaabni bakkee kun akkana jedhanii haasa'an. Ilaa Abdii mormitoonni tokko gara Quraanaatiinis mormitoonni waan baay'ee dubbatan. Gara kiristaanaatiinis mormitoonni garuu abbootiin kiristaanaa warri sheekota ta'an warri keessumaa'uu amma garee shaadaa kuni uummatatti dhugaa lallabuudha miti. Uummata biraan ikkoo ergaa Quraanaa ga'uudha bara. Waan shakkitootaan ragaadha jedhanii fudhatanii maaliif as ba'an? Ayyee gaariidha. Waan shakkitootaa fudhatanii as ba'an bara. Ani keessa jira kitaaba sana yoo biraa qabaatte intina isaa nu baasi yoon qabaanne immoo daqiiqaa tokko bichaan eeggatanii amma fideerfaan. Abdii. Dhaqee fidii gochamu baadhima tokko. Abdii. Galatooma nuti hangaree shahadaa keessatti waggoota hedduufin keessa jira keessallee hojjedha. Kitaaba amantii arrabsu takkaa dubbannee hin beennu. Nabiin Isaa alayhi salaam jarri ofii isaaniitii iyyuu maqaa xureessu isa kana jedhan kana hin fudhattu waan jedhamudha malee kana fakkaata jennee takkaa barsiifnee hin beennu. Nabi Isaan alayhi salaam keenya obboleessa keenya ergamaa rabbii keenyaati. Namni Nabi Isaa arrabse bira taa'uunis nuun ayyamamu. Wajjiniin dubbachuun hin nuun ayyamamu. Hin dhorgama jechuudha. Kanaaf Nabi Isaan alayhi salaam haadhi isaa Maariyaamiin kan keenya iseellee ni kabajna ni jaallanna Nabi Isaallee akkuma kana ni kabajna ni jaallanna hin arrabsinullee garuu kitaaba Martin Luther jechuudha mujallada yookaan jaldii 11ffaa lakkoofsa 180 irratti maal jedha Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti dubartii Saamariyaa tokko wajjiniin barattoota isaa buddeen bituutti ergeetu isheedhaan wajjin caaqaa keessatti hafee achi keessatti ishee isaa rukutataa jiru itti dhaqanii barattoonni hin dinqisiifatanii jennaan nuti kitaaba kana hundeessaa pheenxeetu jedhe waan caaqaa keessatti akka odoo rukutachaa kan jiru kana amaasu Abdii ammuma hin jedhu aman fila kaayyoo jara kanadhaan no wangeela Yohaannis irra kan jedhe kana amma bar Yohaannis irratti jedhe bar Yohaannis irratti jedhe dubbatu ammaan gasi carraan kan wanti kitaabni dubbatu dubbata Abdii aga Nin fixaatii qoyi ka nin fixadha Kingi Kamaal. Abdii soba kanadha taa'irree dhaggeeffachuu hin danda'u dhiifama. Nin fixadha qoyyaan jedha. Wait isa obsi haga ragaa fidee dhufa jedhee miyoontiin biliyeen hangasii biyyaan dubbatu. Akkas ammumaayyuu wangeela Yohaannis jedheeti bosona keessatti jedhe laal caakkaa keessatti yeroo dhaatu jedheeti dubbachaa ture. Wangeela Yohaannis keessatti gooftaan Yesuus Kiristoos dubartittiidhaan mee bishaan na obaasi jedheen bakka burqituutitti bakka bishaanitti. Amma akkatti inni dabseeti uummata joonjessaa jiru laalu innumti kunumti siif ragaa ta'u Abdii naaman. Ijoolleen keenya waan ragaadhaan ala tokko ani kiristaana dabsee hin jedhin egaa sababa godhatee wabeeffatee jedhani wabeeffatee jedhe kana wabeeffateeti kan bakka amma san bakka sanitti bishaan Yohaannis wangeela irratti jettee barate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 wabeeffatee akka jedhee barreesseen siin jedhe malee sana barreesse mormituu atummaan kaatee barreessuu dandeessa bariisa nama waa'ee sana sinii mormaan jiruuti. Atummaan kaatee mormituu Kiristoos waan taateefi atummaan kaateeti isa sabeeffattee waan baay'ee dubbachuu dandeessa. Angaruu waan isin jechaatii jiru. Dhugaatti quraana rabbiitti lallabaa jirtu yoo ta'e. Ammas achi keessatti illee sin arga warra garee shaadaa keessatti. Viidiyoo hundatti qabna nuti barreeffama hundatti qabna nuti waan ragaatti hin qabne irraa hinaasa'u abadan biyya abbaa. Boruufirree na laaltanii kana durarree warra na beeku na beeka. Nutis ragaa qabnaa.
warra naamusa hin qabne kana naamusa yoo ittiin goone warra dhugaatti quraana ofii qabatee hadiisa ofii seeraan hin barsiifanne yoo karaatti hin qabsiisne ta'e abadan namni garan taanitti wal geessutti dhufu. Nam tokko dhabamsiisuu dandeessan nama 1,000 dhabamsiistan anuma dhugaa walitti himna waan ta'eef. Jalqaba maal wanta kana fide? Awwalerraa dubbachaa jiru abdi awwalerraa dubbachaa jiru. Waliigalaa akka kiristaanaa fi musliimatti dubbachuu jiran. Ani dhimma dhuunfaa miti dhimma nama dhuunfaa already sana waan barbaadan gochuu dandeessan yoo seerri fi heerri eeyyaman nan galchu sana keessa sana seeraan waan barbaadan godha. Garuu ani jechaa kan jiru kan kana keessa nama galche eenyudha abdi. Gochi kun kan inni eegale barakami yoo meegale ni beektan abdi sin hundi keessaniyyuu. Yoo meegale ani yoo man eegale anuma biyya abba ani ko ragaa baasee nama dubbachaa ture dabaras. Asumarratti ana asaatu anummaan mataa kee. Biyya abba waa'ee keenya keessa nuun galini waa'ee keenya dubbatataa irraa kan keenya keessa nuun galin yoo barbaadde qabadhaa jedhiitii dhiisi nuti waa'ee muslimni amantiin isaa tuqamee jennaa yaada keenya kennataa jira kan tuqaatu eenyuun iyyuu haa ta'u wajjin hin daraddarru eenyuun iyyuu biyya afaan nu qabsiisi abdi afaan nu qabsiisi amantii keenya irratti namni bu'e tokko eenyu wajjin hin daraddarru abdi dhageeffadhu mana kana ganama afaan qabi yeroo takka hundi keessanuu yeroo takka mana kana natti sitti ol seene wanni irraa dubbatamaa jiru musliimaa fi kiristaana miti. Okay? Wanni tu addaan baafachuu qabdu ammoo seenanii akka namni amanu akka musliimni lala akka abbaan biyyaa dubbataa jirutti akka namni musliimni kiristaana keessa nama tokko ajjeesuu qabna jennee haasaa jirrutti nama tokko dhabamsiisuu dandeessan malee nama guutuu dhabamsiisuu hin dandeessan jedhee dubbataara. I don't namni san dubbate hin jiru. Kanaafuu wanti dubbachuu dandeessu awwalee gorfachuu dandeenya yoo jedhee dubbachuu danda'a. Namni nuti ka jenne awwaleetuyyuu amantaa keenya diqqeesse waan quraana keessa hin jirre waan argitee hadiisaa fi quraana keessa hin jirre dubbate awwalee nuti ofirraa qabsiifna jennee obboleessa siyaamne obboleessa gaafanne malee yookaan kiristaana pheenxee waan san hin dubbanne yoo ammoo itti fufsiisaa waan kana itti fufsiisaa amantaa lamaan itti fufsiisatti itti fufsiisuu dandeetta abdiin baana. Waa'ee amantaa keessa wanti jiru. Yeroo takka abbaan biyyaa akka dubbataa jirutti akka waan musliimni asitti wal ga'ee nama kiristaana keessaa nama tokko ajjeesuu qabna. Abbaa biyyaa dhageeffadhu. Abbaa biyyaa nuti ka dubbataa jirru waa'ee amantaa lamaaniiti miti waa'ee kiristaanaa fi musliimaa miti. Sigalee nuti akka musliimaatti namni mucaa kana nurraa qabu hin dhabame namni nabi Muhammadiin nu arrabsaa jira Allah arrabsaa jira jenne malee yookaan islaamni yookaan kiristaana ajjeesu hin jenne jechuu barbaadeen abdii asiin tana addaan baafadhu siin jedha isa sa'aatii tokko olas turte isaadha carraa kennii fi seera eegtanoo afarsoo kanuma dhugaa abdii afarsooti ati mucaa kanaan nurraa daabi yoo jette mucaan kun si dida amma awwaleen humna keetii ol akka ta'etti hoggaa miidiyaa irratti as fiddu sitti ulfaatu afarso. Hoggaa obboleessa waamtanii miidiyaa irratti asitti fiddan nam tokko oli miti abdii mucaan kun anamma awwalee kana dhaabi yoo jedhe anummaa sirriirraa dhorkuu danda'a dhiisi jechuu ni danda'a. Awwaleedhuma kana biyya alaal maal jedheen beektaa jalqaba gorsaa jedheen awwalee gorsaa jennaan no gizee baay'ee gorfamee hin didee jedhan achumaan dhiisanii calliseessaa ba'e maali ummanni kun abdii na amani ummanni kun hin kijibanin abdii na amani namni awwaleedhaan nama akkana jedheeni itti dubbate yoo jiraate kun awwalee sii fiduu dandeenya. Awwalee dhiisi jennaan nama ana na dhaga'u nama siisi dhaga'u abdii nama siisi dhaga'u dhiisi jennaan mana wanti amantii itti wanti godhanii miti. Kanaafuu waanuma wanti amma haasofatan irratti osoo waliin mormiin maal hin jennin waliigalatti jira waliigala addaan baya akkasitti wayyaa. Maaliifuu mana amantii yoo mana wanti itti goonu amantii itti wal morman amantii itti wal amansiisan yoo goone sirrii miti. Anis ani hin fedhu waan ta'eef. Abdii dhimma awwalii irratti immoo mubaarik musammaa fa'aa dubbatanii seera dhiyeessina jedhan kalaas dhumate. Biliyoon si guddisa ayyee. Illee waa dubbadde haa ba'u qabdi. Anis waa dubbadhu. Odoo kiriin amantiin kaane erga awwaleetti irratti waa dubbatu barbaadan. Ayyee dubbadhu.